Juwaar Mahammad mootiin Girrisaa Giraazmaat Girrisaa ilmi qaallichaa raachi farshoodhaa kun abbaan goofandii kun abbaan reefkaa abbaan dhiigaa kun hidhamee lubbuu nama 97tiif gaafatamuu qaba. Olaantummaan seeraa kabajamuu qabdii mootummaadhaan wanni nuti jechuu jirru. Yoo isin kasasuu sodaatan naa kasasa mootummaan akka sittiizina Itoophiyaa tokkotti akka lammii Itoophiyaa tokkotti obboleeyyan kiyya fixee gurbaa kana naa kasasa. Heera jala naa oolchaa mana hidhaa naa naqaa lubbuu nama 97 obboleeyyan keenya fixe saniif kijiban haa nu gaafatamu. Naasuun qabnu kanarratti gurbaan nafxanyaadha.